Abbaa malaatiin dhaaqu. Abbichuu abbaa malaa. Abbaa malaa egaa. Abbichuu abbaa malaa. Abbaa malaa kuma abbaa malaa dhibbaa. Adeera kee. Tole amma maal barbaaddee bilbilteen siin jee bara. Dheerina irra barreetii fi soba kee dadhabee manaan maallaqa yaan gara ifadde sii dhiisee manarraa sii beetiin jira. Sabarsanii amma immoo sababa si dheefaa akkasumatti bilbillee akkaan sun kun namni biyyatanii sii gadhiisee ba'uun qaba jechuudha. Hanga ammaa naani biltuuba. Yaasii bahuun waan nama biyyaasii bahuu jettee kana gaagarte. Hanga irraa natti boqotu ture wallaan. Maaliif jenna biyya alaa biyya ati feete Yurooppii, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa barnootaan feetu, viizitiidhaan feetu, daldalaan feetu. Abbaan barbaadee waan ga'uun siin jaanaatu beekamu ta'u. Hunda ilaashitti si erga yoo feete waan komishina kiyyallee siin gaafadhu maqaa kiyya fa'aatti amnaan akka maatiitti si dhugaa keeti. Dhugaadha wallaahi dhugaadha. Kana Jawaar Mohaammed karaa kiyyaan bee. Ula. Waan tokko qofa naa godhi. Meeshaa haadararu naadarra naara akka duumu tokko qofa naa godhi. Duumu tokko qofa bilbiluma kee kana irraa cufadhu. Bilbiluma kana irraa cufadhu. Hojii ajaa'ibaa takkaan harkaa sii qabaan siin jeelaan hojii ajaa'ibaa. Eenyu ishii jechuun hojii akkam. Kafaltii immoo hanga barbaadde. Hanga barbaaddeetti kafalee jechuun hanga funyaanitti. Kafaltii ajaa'ibaatti siin jedhu diyaaspooraadha. Waan ajaa'iba. Bakka ati diyaaspooraa manni irraa qabadhu. Tamisiin. Tanii sirba jettee afaan Oromoo akkasii dhuufdee ganaanaa jirtu sun. Dhiisa abbaa manaa akkana hin jeenetti kastamariin kabajamuu qaba. Kastamar is king jettee faranjiin laa. The customer is king jechuun nama faranjiin maal jetti? Kastamariin king jechuun maallaqa jechuudha. Abbaa gammachuu naan jedha raasi haadha'u. Gaaman. Abbaa gammachuu. Maal nagaa? Singi. Seeni lafeeti seeni gurbatti arraba re'ee nyaatte san seeyyeet. Talqa godhadhaan si fuudhee. Maal taatan garuu? Waan ta'eef itti ta'een dubbatanii dhiisee dabali. Waan ta'e anaaf rabbisu beeka waan jette dhageessee jaarti. Akka kiyyaa fi akka ibaluu kiyyaa anumaa fi rabbitu beeka. Waan inni na godhe natu beeka. Waan isa godhe rabbi beeka jedhani. Wanta muuyini kun na godhe anatu beeka. Maal taatan? Osoo lubbuu qabaatee immoo bagaa lubbuu isa dhabsiise rabbiinu. Waan isa godhu rabbi beeka jedha. Abbaa gammachuu. Isin wanni mi? Afachuuf fixan deebbo. Ila waan talagalchuuf jedhee. Dhiisa. Achitti erkisee ofumaa fuudhee yoo an asii galchuudhaaf irra koru hin sochoo. Yoo ani asii achi harka olii xaaddu anuma wajjin gad dhufee boo. Haftanii isin? Duuti maal na hafeemi? Akka rabbii akka isaati fi miti hafe. Duuti har'aatun. Isinuu baga rabbi baase. Ati asiin na qabadhu lafeeti. Ani immoo asiin qabadhu. Qabi. Yeroo koo jeetu. Gurbaa rabbi fannifame. Eega afame gurbaa. Eega badda jara. Taraa katiifi duuti ta'ammaat. Taraa katiifi beeknaa booya. Abbaa gammachuu. Rabbi isa haddara. Gurbaa kan na deebisi na fanniste. Rabbi isa haa fannifame ta'e boo. Agareefu. Bakka akkansitti habuutu jechuudha bas. Abboo rabbii kiyyoo namni lattee sila. Akkamitti nama tokko. Abbaa gammachuu. Namni tokko keessa garuu bar diina kiyya. Abbaa gammachuu. Ani isiniin taphachuu fi taphan beektan isin immoo gisee yeroo mee ol kaa'aa waa isinitti hima. Bubbeen gaamaa Mee ol jedhaa waa isinitti hima. Mee akkana baasi. Akkana baami. Baa akkana. Tole gabaabsi. Maaliif masii wanni barbaaddu? Akkuma beekamu gaamichoon tuni aartii Oromoo kan gara fuulduraatti aartii Oromoo akka gaaraatitti jireenyi gaaratti ta'e kana ishiin fiigichoodhaan baasuudhaaf halkanii guyyaa akka xaaraa jirtu ni beekta. Sababa kanaan immoo biyyoota garaagaraa keessatti muuxannoolee garaagaraa horattees jirti. Albamoota meeqas hojjettee jirti. Uummata keenya bashannansiisuu jirti. Egaa kana jennee maal barbaaddee seetu? Sagalee isii bareedduu kanaa fi dandeetti isii kanaa wal simsiisteeti hojii bareedduu takka nama walaloo barreessuuf yoo argatte billaalee kan siin jee kolkoloo kana hunda lafa gad deebisteeti irra deemu teessin siin jee ati immoo amma wanni barbaanne maal ta'u walaloo nama barreessuuf barbaada walaloo muuziqaadhaa bareedduu takka. Ahaa duba kummaan rakkoo qaba isummaan barbaannan saa tokkoo filame yeroo hin caalle keessatti walaloo dhaloota kanaa miti dhaloonni dhaloota kanaan boodatti laqqabuu dandeenye barreessee filaman kaa'uu fi'a. Kana jennaan bar osoo ishiiniif arrabarraan fitin bar arrabarraan gochuun akkan waa jettu laafi loonaatu irraa fuudhee bar maaliif sagalee tana osoo ishiin arrabaan baasin maqaan kee gurra keessa na dhufe fa'a. Walaa loo ogusin jette abbaa malaa hajuu afaan irra dhufe abbuma malaatittiin dabalee mire
Amma manatti jirti barganaan dubbii hawwituudha arganaan itti irraa gadi fuune adeero. Irraan boqqisneen sin jee. Faakti namnummaan wanni itti wanni itti beekamu waloo barreessuudhaaf namoonni hedduun akkasii na beeku. Hai. Dhugaa kee jabbaa mala akkana naan jaa. Aboo barnuman beekee sin jee numan beeke duruman ganaa hoggaaniif mishiyoon achiinatti as dhuftu. Waa isin jettu beekan sin jaakkaati wala. Aboo baratti ni beeksistaati duraanuu nama. Waa. Haya, waan ajaa'iba si ta'u ana ogummaa waloo kana dhaalmaa hin argate. Horteen gaba abbaa kiyyaa beektaa waloo kana barreessuudhaaf dandeettii addaa kan addaa qabdi. Amma fakkeenyaaf abbaan abbaa kiyyaa akaakilleen kiyya jechuudha. Dandeettii waloo barreessuu qabaachuurraa kan ka'e wooma fedhe yeroo dubbatu dubbuma haasaa hunda waloodhaan haasa'u. Fakkeenyaaf amma waa'ee intala tanaa akaawwan kiyyaa intaloo bareedduu mooraa teenya galtee. Waloo akka makkaan sii barreessu barbaaddee jee waloodhaan waan dubbatu na fakkaata ture. Dhugumatti abbaa malaa waan ajaa'ibaati wallaa. Duba meesirtaa eessa si dhufu? Taan kafaltii homaa yaadinii biyya sanaa jira haye. Bakka isin bar jirtanitti anaatu sin dhufu. Naamee waa asinitti maadha. Si kabajee ba? Kabajaaf jilbiifa. Maal seenna isiniin jedhame? Akkasii miti sirni keenya sirna qabaa miman. Amma abbaana abbatu ol seena keessummaan isa faana ol seensifate wayyooma keessummaa. Amma wanti guddaan akkanatti har'a seen hin kokkolfinme. Abbaa gammachuu isin bara ajaa'ibuma. Meena fincisiif hin kokkolfini. Waa maraafuu har'a oduu jabduu jiraa isiniin jedhe. Ta duriin adda. Taadhaa adda. Bar filannoo jira filannoo hin dhageenye. Amma waan an sitti dubbatu takkitti qofa naa deebisi. Wanta ati jettu naa galaa hin jiru. Mee sirriitti ifa naa godhi natti asaasa'e. Abbaa gammachuu abbaa ardaattu filamaa har'a abbaa ardaattu filama. Filannoo abbaa ardaati. Waan si ajaa'ibsiisu keessa. Ani hanga har'aatitti umrii kiyya keessatti jechaadha. Kaan haadha qabu baadhu malee dargii dhaqqabee darbu. Waa heddullee nama arge. Abbaa gammachuu isin kafeetan filattanii bar. Dhageessa. Ani waa'ee mammaatti haasoyitu kanarratti. Waa'ee akkana jettaniitiin narratti haasoyitan kana irraa wanti quba qabu hin jiru. Maal jechuun? Kana yoo ka barbaaddan taate. Maal naan galle maaliif maaf hin filanne isin? Ana duruyyuu wanta akkanaa naan gallelle. Gara fuula duraatti illee naan galulle. Abboo dhageessa. Malaa gurra waa xiqqoo ni qabda gindoon geettu waanuma maqaa tarabbisirra kaayitan asittiin. Sababoota hedduu qabaa siin jedhe. Maal? Sababoota tanniin tana keessaa maraa har'a yoo na ibsisinaan jette guyyaan si hin ga'u. Garuu sababni keessa maali? Amma kabajumaan ani filannoof umriin kiyya hin geenye. Hin baatamu hin baatu. Abbaa gammachuu waggaa 18 olitti bar filachuun hin danda'ama. Seeda. Maal jechuun umriin kiyya hin geenye? Akkana kaama waan ani haasa'u siin galu. Isin waggaa meeqa amma isin waggaa meeqa? Umrii osoo hin taane ani yoom dhaladhee umriyyuu sitti himadhare hin dhalanne nama dhalateetu umrii himata. Namni dhalatiin namni hin jirre addunyaa kanarra umrii isaa himatamee natti tasa. Naan galle maali? Maal jechuu? Isin yoom durumaa isinii galee beeka isin hin galu. Pamela, maal? Bakka dhufti siin eegu ture. Nama si qofaa miti namoota ittuun eegu ture. Maal seenaa? Proposal hojii kana ajaa'iba tokko qopheessa dhugaatii. Dhugaan sitte proposaalli hojii kun eenyu hojjechuu kan qabu akkamitti hojjechuu kan qabu mooraa tana keessa namni tokko hojiif ta'u mooraa tana keessa barbaadeetti hin bakka dhufti hojii tana keessatti siin hirmaachisa hojii tana lamaan irraa fayyadamuu ta'a. Walii galla. Pamela, ariitii kanaan hojii tokko irraa gara hojii biraatti to'annoo xiqqooleeffatu. Akkam jechuu maal? Kaleessa ammoo maal akkaan dhageenyee xaawwalaloo akka barreessitu. Dhaaba. Nama afaan Oromootu sirnaan dubbachuu hin dandeenye hooloo sirbishee hooloo barreessetti kan jechuun dogoggora seenaa hojjechuudhaan. Saniifuu waa'ee kanaatti dhiisammaa gara hojii biraatti fuulleeffachuu qabna. Ajaa'iba qabu. Tole qorrataa seenaa keenya. Dhimma qarshii dhaabdee amma seenaa qorachuu seente. Dubbattee hin jedhamne. Rakkoon nama keenyaan guddaan tokko kana maali ni beekna?
sadarkaa namaan beektan nama kana gagguuftanii ilaalcha keessanii madaaltanii jiga keessan ani on seenaa kiyyaaf aartii kiyyaaf afaan kiyyaaf hin qabne eenyu ku qab by the way amma dimini sochaasaa ol fedhi makana miti dhimma hojii irratti haa xiyyeeffannuun propoozaliin hojii keenya hojjedhe namoota akka keetii kana qofaa miti nama baay'ee barbaachisaa namoota hedduu hirmaachisuu danda'a hojjamu namoota hedduuf carraa hojii uuma itti fayyadamidha. Erga barannee harka marannee taa'uun keenya maal bu'aa qabu dhufumoo? Dhaaba isin amansiisuu rakkisan eegasiifuu maaliif barattarree? Qubaan mallatteessuun barachuu moo wayya jedhu. Anis kan isin jechuun kan qaroominni keenya akka fincaan gaalaati. Iftuma qofa ta'e namni baratee hojiin argatu namni baratee waan baratan hin hojjetu yookaan ammoo waan yaadisan hin jiru kanaafuu nuti akka nama baratee osoo hin taane akka nama baratee waa hubatee tokkotti carraa hojii uumachuu wantoota tokko akkas jechuu waan sii ta'u godhuu jechuun kana kanaaf immoo abbaan malaan hin jira hiriyyaan kee waan isin jiru arrumaaf illee taatu na dhagee abbaan malaa waa itti rakkoo asii qaba abbaan malaa. Arra waan sirrii dubbachaa jirta abbaa malaa. Garuu maal godhe jetteeti? Duraanis wooma sirriin dubbata. Naman dhageessan qasii warri mooraa tanaa sadarkaa namaan beeytan sangubbaa dheerina irra bareessanii garuu hojii guriccitiin. Nam tokkotti namni gurbaan ulaallee na gaafatee hojii kana sitti guricciitiidha. Hojii iccitii immoo dabarsee kam ati waan hin seemu nuuf sitti. Mas akkuma wantaatti iccitii jabeessitutti. Ijoollee. Isin asirratti maa waan tokko hin jennu. Mee isarratti. Har'a waa'ee filannootiin hin dhageenye. Abbaa gammachuu waan naan jedhe beektanii. Waa'ee filannoo deemati filadhaan jennaan. Inumaayyuu hin dhalannee naan jedhe. Waasaati abbaan gammachuu hin dhalanne. Abbaan gammachuu madalateeti. Hin dhalanne abbaan gammachuu. Garuu biyya dubbataan baay'ee tana keessatti nuti yoo dubbanne maal bu'aa qaba maaliif dubbannaa? Ni maal? Kan bakka walitti bakka ta'e. Akkamitti akkana jettatti? Kabajamoo abbaa argaa kantiibaa keenya gara fuulduraa akkamittiin hin jenne mee maal dubbadhaan hin jette abbaan gammachuu dhalate hin dhalanne. Kantiibaa keenya Albert Einstein inni beektaa? Maal? Dhaabbadhu yeroo waan akkanaa gaafatu sammuun nama kanaa waan akkanaa baadhachuu hin danda'ayi beekumsa akkanaa ni qabaayi waan akkanaa mirkaneeffadhu akka ruufute Albert Einstein. Iddoo Albert Einstein eessa biyya jechuudha. Kantiibaa keenya gara fuulduraa Albert Einstein jechuun saayinsistii beekamaa akkas qabu. Nin beeka. Waa'ee isaa itti ibsa. Maaliin jechuu barbaade beekanii? Albert Einstein jechuun paarlaamaa biyya isaa keessa waggaa 4 ta'a. Waggaa 4 kana keessatti jecha tokko qofa dubbate. Aduun foddaadhaan na seenaa jirti narraa cufaa kan jedhu. Kanaafuu Albert Einstein jechuun haalamni isin haasawaa jirtan kanaan doofaa yookiin wallaalaadha jechuudha. Isin ati haala timmaasaa jirtu kanaan Albert Einstein wallaalaadha jechuudha. Akkas jechuu kiyyaa miti. Waan jaanee egaa jaamuudha amma dhiifamaa isin jechuudha. Dhiifama. Siin hin jenne waan tokko eega laaqan eega balleessan eega dhiifama isin jaalladha. Siisi maaltu akkana isin godha? Amma dhiifama jechuun waan guddaadha miti. Namni dhiifama gaafatu bara mallattoo qaroominaati. Nama guddaadha bara. Kabajamoo kantiibaa si afaan dubbii dhiifachuu kiyyaaf illee dhiifama. Garuu beekaa balleessanii dhiifama gaafachuun dhabuun qabu. Isin warri mooraa kana guddaanis xiqqaanis jaarsis dargaggeessis ka beekus ka waan beeknis ka barates waa nama maraachuu mooraa biroo dhaqaati. Akkaataa namni itti wal hubatu akkaataa namni itti wal jalaa dhagahu. Mee xiqqoo muuxannoo fudhadhaa koottame. Isin warroonni kaabinee kun biyyoota adda addaa irraa Ameerikaa irraa Chaayinaa irraa muuxannoo fudhanne jettanii dubbattan. Waan gaarii garuu muuxannoo fudhattan kana hojiitti osoo jijjiirtan gaarii. Tokko keessaa fudhattanii tokko dhiiftan. Mee muuxannoo akkam fakkeenya? Fakkeenyaaf Chaayinaa fudhanna. Chaayinaan lammii isii malaamaltummaa ni fannifti. Isin osoo fudhattanii hojiirra nuuf hojjetan gaarii. Maal? Dubbiin teetuu hojii siyaasaatti ilaalamu qabu. Maal jechuu barbaadeetti dhaaba? Muuxannoo biraa fudhatanii hojiirra oolchanii. Ni gaa muuxannoo biyya tana keessatti amma seerri kun labsamee wanti kun hojiirra oolchu. Qoyyaati biyya tana eenyu akka bulchu barbaaddi? Biyya tana eenyu bulchu? Akkamitti? Amma seerri kun biyya tanatti hojiirra kan oolu yoo ta'e hooggantoota olaanoo irraa jalqabee hanga hojjettoota gadiitti akkasuma tiraafika irraa jalqabee hanga waardiyaatti hundinuu malaamaltummaa waan bubbutataniif irra baay'een isaanii jechuudha. Hundinuu seerri kun hojiirra oolaan lubbuun hin jiraatanii jechuudha. Kanaafuu biyya tana eenyu bulcha? Nu yaaddeessuu qaba akka lammiitti. Sunillee dhugaa keessan. Tarii rakkoo akkanaa kana rakkoo amma malaamaltummaa kana kanuma mootummaa qaama mootummaa qofa godhanii ilaaluleen sirrii nan fakkaatu. Mootummaanis
tarii sababa waan kana godheef qabaachuu danda'a. Dhimma biraati irratti sababa qabaachuu danda'a. Garuu hawaasa rakkatee isa barsiisee irratti kun sababaa miti. Jetteere? Ejjete. Maal tokko kana sirbachiise. Moo atis yoo labsiin kun hojiirra oolee anis keessaan jira jetteeti. Ani isin wajjin dhaabbadhee haasa'uu natti. Isin kaayuu keessan nama raachuudha. Moo waan ani isin jedhe fudhachuudha. Ayi kaabine dhugumaan siin jaa wantoonni akkanatti harkaa jiru tun heegaree biyya tanaatiif yaaddoo guddaa. Meelaan namoonni dhugaa qaban dhugumaan hawaasa kana tajaajilan osoo jireenya ulfaataa dhiibanii namoonni akkanaa immoo wabbutatoon karaa qaxxaamuraatiin duroomanii boorcee isaanii dhiibaa hawaasa kana irratti baacan. Kun immoo heegaree biyya teenyaatiif yaaddoo guddaa. Amma mee gabaabsi abbaa malaa. Dhimma kanaatiif nuti waa'ee hojii keetii. Isa sani waa'ee hojii kiyyaa akkuma reefu siin jeessanitti